Akkame gireetuuf nagaa gurbaa qajeelteemma yala dafi qottu manatti dafi daqiiqaa 5 qofaan sii qofa. Kan gongores jira garuu kan gongores kallattiinsi harka dhibbatti of beeka namni miidha saba kiyyaa obboleettii ayyoo xiqqaati nama shamarran 16 wajjin dhalateedha. Akkasuma dhiira torbaaf shamarran 16. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaa shamarka foon sabboontoon ilmaan Oromoo iddoo addunyaarra jirtan nageenya keenya badhaadhaan bullisinaa godhu. Egaa akkuma beekamu viidiyoota kalaaleetiin dachee Toophii fi gartee Hegeree Tuub gartee walitti araaramanii mucaa dallaalaan beektan kaasitti ijoollee rakkaa ture jechuu isa san walitti araaraman jechuun dhagee dubbiin baasuma. Achi kalaas viidiyoo takka dacheen gallaqqiteen harkee jechuun gartee dhiyoo tana barbaadutti hin jira isa san marraa takka nu jalaa miliqee Lodacheetu gartee ni miliqee jeemalee ismaa fuudheetu hidhee mana kophaa keessatti hidhee jechuudha. Sababa saniitiif gartee dacheen gartee karaa isaatiin araarsee waa hunda amma booda akka Oromootti hin deebine kalaas waadaas galchee gallakkisee hin deebu Oromootti jee gallakkisee har'aan tana mee anis isa sanitti dacheetti bilbilee akka innatti ergee egaa walumaan turree viidiyoo san keessa anaatu gartee maaf isaan bira hin jirre malee itti bilbileetiin dacheen akka gartee dhufu godha. Hundumaaf Oromooti jawaa hunda waliin garraa jechuun isaas ni yaama isa sanis ni fidaa kaa gartee dhiyootan ijoollee miidhaa ture jechuun fayyadanis bakka qabdan jechaa turtan sani. Egaa namni keenya gartee akkuma taane rakkachaa jira biyyarraa yaa'ee biyya abbaa keessatti rakkachaatuma jira amma fakkeenyaaf keessattuu biyyuma keessarraa kaasee namni biyya keessa jiraachuu dadhabne yaa'ee jeeyaa biyya abbaa yeroo dhufee san caalaa jireenyi gadi itti ta'e wal miidhaan akkuma biyya keessa qaalichi maraataan uummata ittiin jiru asitti gartee uummanni dallaalaa kun uummata ittiin jira jechuudha. Gartanii turtan ijoollee nam lama hidhaa'ee yeroo cafaqanii gartee ijoollee hawaalaa biyyarraa buusisiisu akkasitti isaan ijoollee san gartanii cafaqanii akkasitti baasan jechuudha. Nuti itti dhahinee mootummaas fudhannee maallaqa illee geessinee fi 5,000 xalabatan jechuudha uummanni sana. Mujrima isaanii ta'u 5,000 xalabataniiti 5,000 yeroo isaan xalabatan gaa nam lamarratti gaa biyyarraa haaftanii finne amma beekama bishaanirraa fuudhanii yeroo magaalaa sanaa yaman kana sanaa keessa fidan 1,000 barataa jechuudha dallaallee haqaa warree haqaan fidu jechuudha. Jedhatan amma waan mujrima ta'eef 2,500 irratti xalabatan ijoollee nam lamarratti. Sababaa saniitiif akkamitti kun ta'uu danda'a jenneeti nuti gartee hanga kuma naaf dachee tuut waliin kuma lama suusiitti finne jechuudha. Kuma laman feenuu jeeneeti nurra deebisanii isinis hordofaa turtan viidiyoo isa waraabneetu viidiyoo gartee kadhannee kadhaa jabduudhaan kaameeraa kaanne jechuudha. Akka gartee warri miyyootis nu dararru jira akka gartee viidiyoon tun lakki isaanis harkanii bira dhaqanii jeenee ragaa goonenneeti kayyisifne jechuudha. Sababaa saniitiif akkasii kayyisifne achirraa gartee maallaqa san nurra deebisanii uummanni mujrimni san jechuudha. Nurra deebisanii achirraa gartee yalla hajjee kottaa yenneen hafi dacheetuuf biyyaane jechuun wal dhaadannee achirraa guyyaa lammadaa hara daasan gad deebi'e jechuudha datti. Inni haan ammoo gartee achumaan nu eeggata sootumaa gartee nama ollaatiif kanaan bilbilaan to'anne itti dhayne yeroo itti dhayne kan mootummaan isinis kan daawwachaa turtan ilmaa YouTube irra gaanuti yeroo galle gallakkifne akkamitti isaan akkana godhan jee gurbaa tokko yaammatee YouTube waliin banatan jechuudha. Banatee YouTube irratti ijoollee cafaqee jechuudha. Waan isaan na godhan hunda itti godheetiin garsiise jee YouTube irra beekamte ol baafne. Sababa saniitiif innis YouTube banee ijoolleen maallaqa harkaa qabu isaan kijibaan natti deeman jee viidiyoo takka irraa maree gallakkise jechuudha. Yeroo kana gaanuti uummata keenya qaqqaalee viidiyoo sadees gartee isaan maa waliin waraabu jiru itti dhufnee qaba. Gartanii jirtan kaameeraan kanuma isaaniiti dacheetuu birra maxxansine malee isaanii gartee isaan lachuu ijoollee hidhaadhee jaartii waliin cafaqu jiru itti seenne jechuudha. Jara lameen dallaalaa sana. Achii jara lameen dallaalaa kana gartee achii qabnee baafne jechuudha. Mootummaadhaan baafne tokko dura baafate karaa daasanii kaan ni qabne jechuudha. Kaan qabne achii mootummaadhaan gartee naafi gartee dacheen itti dhufne guyyaa mootummaa sana harkaa biyya guyyaa kan to'annee ijoollee lammadaa isaa miidhu jiru itti dhufne jechuudha. Yeroo itti dhufne gartee nuti akkasitti isa san qabnee baafne jechuudha. Achirraa gartee naafi dacheen hiinee mana galchine
Ana cirraa hin gartee dalagaadhaaf na amanii dalagaa sajjaman agaruu dhabanii bakka dalagaa deebi'ee yeroo malee irraa dalagaa kalaaf cufaanii wal dhaquu hin dhabini dacheen ichi nama biraa yaammatee tajaajilaa fiidee cafaqee achi gartee waadaa galchee gallakkisee mee gaa uummata keenya ibsatanii itti bilbileeti yaama. Bis jawaalle bilbilli isaa itti haasa'amu jira jaa. Ummata keenya bilbilli bis jaa akkuma ana itti bilbilu kana bakka hunda itti bilbilii jiran dachee gartee itti bilbilaniiti gartee waan mucaa sana hidhii kaan mootummaa kan ni jaan kaan gartee hidhii cafaqi gadi lakkisan uummata hawaasa deebi'ee jeeniiti jeeqaa jiran gaarii beekta warra dallaalaa namni bakka hunda namni gartee inni meedhaan hin jiru keessaafuu ijoollee baqattoota kara jalaa kana Yemen Suudii seentus warri Taalibaan beekaa jechuudha. Ittumaan deddeebisaa nufaan tura uummata keenya. Hayyee amee jira. Salaamu alaikum. Akkam nagaa hoo? Dachee jirtaa? Dacheetu barga wayiitu wala naadhamtan kaa'uutii fi gurbaa gurraacheen. Egeree tubee. Video irraa martee tuba chaanaan umsaa jira kayya hoos irraa kaafe maashaallah. Ay waadaa hunda na hite Oromootti hin deebu jaa. Ayyoo amma gaa. Beekta kan isa dubri jira. Hello salaamu alaikum. Akkam egereetu nagaa gurbaa qajeeltee amma. Yalaa dafe kottu manatti. Dafi. Daqiiqaa shan qofaan sii qaba. Yalla. Waan inni jiruus walumaan irra geenyaa kunneen fida gosi jira dhiyaatee jira maan kana. Bani seeni boo irraa eegalan hin deemne. Yaa asii barana irraa nu gaazan qilleensa irraa qabnu godhani hojii namaa namni safuu qaba waliin baasee waliin saafachiisu akkamitti tolee jiramuu danda'a. Wallahi alhamdulillah bareedu. Maali fakkaate haalli jireenya? Haalli jireenyaa bareedaa kaayee xiyyaan kan deebiitti waaqeffatu hin tufne. Maali wayisa baratte siitu beeku waan safuu Oromoo kana karaa meeqa miidhu jirtanii beektaa walitti dallaalaamu. Dhugumaan sitti manummaa fakkeenyaaf dacheen sin beeku malee hin beeku achi duraatti hin beeka. Ijoollee hittu miidhaa turte illeen. Saniifuuti koo. Saniifuu qaamaan tana mee uummata kanaaf gartee si duratti illee haasaatiin ture viidiyoo si dura kaaddeetiin jira. Ammeenyu kiyyatti bulchirtu bakka wanti keessa. Maali garagalee tolee jira. Yoo ammoo dacheen erga dhageetii hin deemu waa'ee ammeenyu kiyyaatu jira. Laana qilleensa kun qooltee namni kun isa hibataa hin beeku fakkeenyaaf ni beektaa. Dukkana booda ifaatu jira. Si galee namni fakkeenyaaf hacaaluu hundeessaa kan jedhu beektaa. Ilmi namaa kan jiru arrabsuufis faarsuufis nama tulfaataa jee maaliif ani seenaa badaa hojjedhee obboleessa keessa itti gongoreetii hojjedhee si galee kana waan ta'eef ammaanis ittis gaabbeetiin jira waan ta'eef obboleewwan biyyaa kan inni akka godhees wanni hunnarraas waan deemuu miti anis ilma abbaa gadaatii ilma Oromootii nama safuu beekuu aadaa qabnaa duudhaa qabnaa kanaaf safuu duudhaa saba keenyaa kan cabsees beeka saba kiyyaas humnaa lakkaatti baddees beeka isinillee wanni isin fakkeenyaaf namni badiirra jiru zaa badiirra jiru san keessatti namni fakkeenyaaf Rabbiin fakkeenyaaf ni beektaa nama tokko gizeenni badii eegale badii tana shayxaanaatu itti daandii qajeelaa fakkeessa kana waan ta'eef an daandii qajeelumarraa waan jiru na fakkaateetu bara san keessa amma garuu baay'ee itti gaaddee saba kiyyaanii akka osoo danda'amaa ta'e saba Oromoo qabeenyaan argadhee silaa qabeenya guddaa tokko horadhe har'a tolootummaa saba Oromootti hojjedhee waan san akka fakkeenyaaf sammuu Oromoo kanarraa haqamtu. Wanni gochi fokkotaan hiikisan kaniin kalee wallaalummaa kiyyaan hojjedhu har'a itti gaabbuu guyyaas agarsiiseetiin jira ittis gaabbeetiin dhugaa danda'amaa ta'e anis namummaan dhaga'amaa miira namummaatis qaba namummaan kubbatanis akkaan fakkeenyaaf namarratti waan hamtu hojjedhu naaf hin ayyamu keessi jillee naaf hin ayyamu garuu bara san keessatti fakkeenyaaf shayxaannis na hojjechiisee qarshiinis ni jiraame sammuu kiyyaa maal na gootee boon qarshiin sammuu yoo nageentee nama na irraanfattee waan kana hojjechuu kiyyaafis itti gaabbeetiin jira amma kanarratti akka nama tokkotti obboleewwan kayjalleedha jarriin akka godhisan ijoolleen sanii keessattuu shamarran amaanaadha rabbi biraa isa amaanaa nu kannanteedha dhuga
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam addunyaarraa wanni inni amaanaa qaate waa sadeen keessaa takka shamarranii jechuudha. Kanaaf amaanaa kana akka malee miidheen amaanaa nama birattis waan faaruu hin qabne rabbi biratti illee waan fudhatamu hin qabne waan gocha namaaf jechiif saniif mukaaf citaaf namaaf sa'aaf hin taane hojjedhe jechuudha. Kanaaf gocha kanaas ijaarree jira. Ani akka nama tokkootti adda fakkeenyaaf fuula hordoftoota keessanii duraan jiran fakkaatti. Asumaamee hordoftoota keenya hordoftoota keenya egaa kun mucaan kana dallaallee gartee ijoollee qabee egaa beekuun ta'uu egaa beekeetuma godhe akkasii gartee miidhaa ture namni dongorre hin jiru. Kanaafuu obboleeyyan kiyya kun dhiifamaan isin gaafadha jaa namni karaa keessaatiin fi gartee qilleensa irraatiin baay'ee itti duulaa ture. Amma booda bareetiin jira irraa hin deebi'aa tooyfadheetiin jira uummata kiyyaa dhiifamni hin gaafadha ijoolleen sanii soon miidhee jiraan ni wallaanadha jaa. Meeshaan hordoftoota keenya maal jette? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoonni fi jaalatamtootaaf kabajamtoota saphaloo tuub obboleessa kiyya kana birattiin harkamaa har'aan tana kunoo asiin fidee gara keessan na fidee jira jechuudha. Haa galatoomu isaaf galataatu mala. Kanaaf an har'aan tana wanni isin barbaade isin fuula keessan dura dhufeef innillee kana fideef of koltii akkasiin of kolchitaniin of koltiin akka isin irraa naaf ta'uun barbaada na of kolchaa isin jechuu barbaada Oromoo kiyya. Asuma miilatti isin biyya kana gajjee of koltii isin irraa barbaade jechuudha. Of kolchaadhaa gocha fokkotaas hojjedhee namaas miidhee kallattiinis alkallattiinis teessa bakka irratti wanti hin taane hojjedhee hin jira. Arra garuu fakkeenyaaf namni ilma namaati an akka nama tokkotti dogongoruu danda'a beekaa namaati jechuun hin danda'amu addunyaa kanarra wanni beekaadha jedhamu ilmi namaa beekaa miti hundinuu xiqqishu wal caala faa malee walirra hubannoo qaba faa malee akkasuma lafa fakkaatti. Kanaaf beekaan rabbuma qofa jechuudha. Dogongoreessi garuu fakkeenyaaf namni wallaala isaa immoo ifuu bate beekaa jedhama akkasuma miti. Eegaa waan tokko dogongoree namni dogongoruu isaa eegeef beekan booda namni kun akka tajaajilti beekaa jedhama. Beekaa jedhama. Namni gartee wallaalaan hamaan dogongora isaan beeku. Akkana dogongora jiraachuu isaatu hin beekne jechuudha. An dogongorees jira garuu kan dogongorees kallattiinis ta'e harka dhibbatti of beeka. Namni miidha saba kiyyaa obboleettii ayyoo xiqqaati nama shamarran kudha jaha wajjin dhalateedha. Akkasuma dhiira ta'uu shamarran barbaada. Asumaan kun viidiyoo kunis karaa chaanaala saphaloo tuubiin isin bira gahaa akkuma achiin viidiyoo kana argiteetti nu daawwadhaadha. Hammeenya keenya kan durattis daawwatanii jirtanii har'a kun gara tolaattis dhumee jira. Tola keenyaan nu daawwadha Oromoo kan nuuf tola. Kanaaf tola keenyaan nu daawwadhaadha. Asumaan chaanaala obboleessa kiyyaa kana warreen haaree taataniif maatii ta'aadha itti galmaadha. Follow subscribe nu godhaadha like nu godhaa share waliif godhaadha viidiyoo hunda keessan bira akka gahuu barbaadna. Kanumaanumee ergaan an qabus kanumaa waan dhalaa kannaa hantaniifis galatoomaadha. Gara carraa isin kanneen galatoomee dhugaa haasaa babbareedaa gartee dhugumatti araaramaaf dhufe fakkaata. Bagarbiin karaa jallaa sanarraas deebise maali dureen karaa jallaa hammeenya fokkotaa gartee lafa addunyaa sanarratti gartee godhuuf malle godhaa turte. Amma irraa deebite dhugaadha ijoollee ilmaan Oromooti obboleeyyan keeti. Miidhaa isaanii miidhaatii jejjee irraa deebee jira akkasumatti hordoftoota keenya isinillee dhiifama godhaafin isin jee Oromooti hundi keessanuu namni isin ittiin balleessan hin jiru. Ilmaan Oromooti kan inni tumee hawaalaan irraa buufadha jee. Kanaafuu qaqqaaliiwwan ilmaan sabaa galatoomaa bakka jirtanitti chaanaala keenya sabiskiraayib godhaa viidiyoo teenya hanga dhumaan laalaan afeerraa keenya thank you.